Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni guyyaa gammachuu lama yoo keessummeesse irra bareedu jeeti yaada akka qiyyatti. Keessattuu tan jalqaba Ramadaanni seenuu lammaffaa immoo tan bilaaklistii jalaa baanii bilaaklistii singilummaa jalaa baanii dabilii ta'uudha. Dabilii ta'uu. Akkafu akka nagaanii jiraabi baarakallahu lakumaa mubaarik alaykumaa wajjibaa baynakumaa fil khayr. Jiruun ta'e jiruu gammachuu siyaasaati. Amiin. Akkasiinu bira jiraachuu wajjin silaa guyyaa idaafaa haqaliit jechuudha. Haqa guyyaa idaa jechuudha. Haqaliit jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Ammallee alhamdulillah jiruun ta'e gammachuu siyaasaati. Obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu bakka jirtanitti Ramadaan mubaarak isiniin jechaa warri baranaa kan bara dhibbaa rabbi nu naa taasisu hundi keessanuu bakka ittiin isin ga'u Ramadaan mubaarak haa. Oo fuulli kun fuula Ramadaana nama keessummeessuuti inshaa'Allah. Keessattuu dubbiin fu'aadii fi Ramadaanni baranaa magaalaa Hararillee isii diimlaayitiidhaan guutamte argachuun isaa waan guddaadha. Isii kana babbareede. Isii kan bareede. Maashaallah bilisa keenya. Wallahi wanni mana na baasee yoo jiraate silaan ba'u ture gammachuu fu'aadii mana na baasee garuu akka mataa kiyyatte. Maashaallah. Maashaallah. Jiruun. Jaalala dhugaa qulqulluun faginyi yooma daangeessaan hawwalirraa fagoo jiruun hiire wal nama barsiisan halkanii fi guyyaan ja'uun yaadan qalbii tee fageessan yoo si yaaman hin dhaageessuun.